warra gartee wal buusaa deemuu miti wal dabalaa deemu rabbi nu haa godhu warra gartee wal jaalatu nu haa godhu wal jibbaadhaan wal fageessu rabbi nu godhin warra wal xiqqeessuu miti warra wal guddisu nu haa godhu warra gartee wal xiqqeessaa wal buusaa deemuu miti warra wal heddummeeffataa miseensota keenya heddummeeffataa deemu rabbi nu haa godhu daawwattoota keenya yeroon keessa jirru kun yeroo yaaddeessa yeroon keessa jirru kun yeroo hammaata yeroon keessa jirru kun yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhukkubaanis nu mokkaree jiru yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala du'aanis nu mokkaree jiru yeroon keessa jirru kun yeroo gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala sodaanis nu mokkaree jiru yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala lolaanis nu mokkaree jiru rabbiin aayata qur'aana suuratul baqraa keessatti dubbate رب ولنبلونكم إسنين مكرا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آينس قوتون أك أمتخين يكأبت تيتي دوبا ربين سودانين اسم مكرا وهينين اسم مكرا بيلانين اسم مكرا دعانين اسم مكرا مئان دبمسيسون اسم مكرا وركبانين اسموك واحد دون اسموك رجع ربي سبحانه وتعالى وان مهون دانو أكب وان مكرين سن أمتا خينيا رتبوتيتي دوبا بيلتي أمتا خينيا تكبانمتي جرتي قبيني راسامو أمتا خينيا ربنا ميجرا سوداد أن أولون سوداد أن بلون أمتا خينيا بنا ميجرا أمني خينيا أجيفمو قجرا أكا بنينسات أدنفمو كلامو أجيفمو بنينساف خنمو قديدمو ربي سبحانه وتعالى أمتا خينيا dhibee guddoo fi ajjechaatii fi sodaatii fi beelaatiin dhukkubaan waa hedduu mokkaraa jira rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbi mokkaraa kana rabbiin gartee ummata keenya irraa haa fuudhu rabbiin giheenuun haa ja'u kanurraa du'eef rabbi rahmata haa godhu ummata keenya duba yeroon kuni yeroo akkanaa keessa osoo jirru ummata keenya jajjabeessuun wal tasgabbeessuun wal bira dhaabbatuun wal gartee rabbi khara rabbi irratti khara bareeda wal gurfatun akka malee barbaachisa kanaafu irreechaa fi qabsoo oromootii wal qabatee dhaamsa gabaabaa tokko ummata kiyyaaf dhaamuu barbaada kana keessatti ummata kiyyaa waan jechuu barbaadu finxee lama hin ta'ina finxee lama hin ta'ina jechuun finxaaliyyii siyaasaatis hin ta'ina finxaaliyyii amantiitis hin ta'ina ummata keenya finxaaliyyii siyaasaatis hin ta'ina finxaaliyyii amantiitis hin ta'ina ummata jiddu galeessaa taha ummata gartee waa hubatu taha ummata karaa bareedaan wal hubachiisu taha ati siyaasaadhaan finxaalee akka finxee taatee karaa kiyya malee karaan sirrii hin jiru hin jein atis amantii keessatti finxee taatee finxaaliyyii taatee right wing and left wing jaaniin dhaggeeffadhu warra gartee far right and far left warra jaamuu jira warra gartee finxaaliyyii gara fageenya mirgaatii fi fageenya bitaa jechuu kunis amantii akkaan argaan barbaadu kunis warra siyaasaa argaan barbaadu jechuu walii haa gallu ummata keenya arraan tana diina keenyatti illee haajamna diina keenya illee fira godhachuutti haajamna yeroon yeroo mormiitii miti yeroon yeroo wal gartee suuta walirra ejjataa suuta waliin deemaa wallaalaa keenya gorfataa jarjaraa keenya qabbaneessaa waliigallaami beekaa keenyaas dhaggeeffachaa deemnu malee yeroo miiraan deemnu miti yeroo beekumsa irratti tasgabbaa'uu qabnu yeroo karaan gartee waliin deemnu kun akkaan fagoo ta'ee jiru yeroon karaa kana keessatti wal buusaa deemuu hin qabne yeroon tun kanaafu finxaaliyyii gara lamaanii taatanii wal arrabsuu walitti bobba'uu wal buusaa deemuu irraa fagaadha dhaggeeffadhu qabsoon oromoo ana malees si malees bakka ni geessi qabsoo oromootiif gufuu hin tahin
finxaaliyyiin siyaasaatis qabsoon Oromoo si malees ana malees bakka ni geessi. Finxaaliyyii siyaasaa taatee sammuun tee siyaasaadhaan akka malee hedduu daangaa dabartee gara amantiitiis gara aadaatiis daangaa hin cabsin. Amantiis akka amantiitti simadhu. Waliigalaami aadaas akka aadatti simadhu. Wal simachiisuu danda'u irratti yaalii godhi. Yoo dhugaadhaan amantii hubattee jiraatte, yoo dhugaadhaan amantiin nuu galee jiraate, yoo dhugaadhaan atiis siyaasaan si galee jiraate, karaa itti wal simatuu dandeenyutu jira jechuudha. Karaa jiddu galeessa haa barbaannu. Waliigalaami duuba Oromoo biratti akka aadaa Oromootti irreechi ayyaana aadaa Oromoo ja'amee beekama. Walii haa gallu as biratti. Irreechi kun akka aadaa Oromootti garii akka amantiitti fudhatee jira. Garii akka aadaatti fudhatee jira. Kuni waan if dandehe toopika if dandehe tokko dhaggeeffadhu. Nama dirqiidhaan amansiisuu hin dandeessu. Akka aadatti fudhatees akka aada fudhatee jira. Irreechi akka amantiitti amanees amantiitti amanee jira dhaggeeffadhu. Karaa irra bareedaan na isin hima. Karaa irra caalaan anaatu isin mijjeessa. Abbootiin amantii Islaamaa dhugaadhaan amantii Islaamaa barattanii jirtan. Yuunivarsiitii keessaa baatan beekumsa guddaatti qabdan. Miidiyaa Toofiq Islaamii jiru ni qabna. Achirratti isin dhiyeessina. Dhaggeeffadhu gaa. Abbootii gadaa manguddoota gartee aadaa Oromootii fi seenaa Oromoo beekaniis ni finna. Dhaggeeffadhu. Abbootii amantii Islaamaatis ni finna. Lamaanuu wal bira teessisna. Amantiin Islaamaa maal jetti? Aadaan Oromootii fi seenaan Oromoo amantii waan irreechaan walitti hidhate amantiidha moo aadaadha waan jiru manguddoota amantiitii fi manguddoota hayyoota seenaa Oromoo beekanii fi aadaa beekan waliif finnee waliin gartee hawaasni kun akkanatti yoo deeme haala fokkota irra bu'a. Kaan ol bahee irreechi shirkii jaan kanummaa musliimaa lakki irreecha shirkii miti je'ee obboleessa isaati hojjoollala. Obboleetii isaati hojjoollala. Waan kana bifa gartee kabajaa qabuun bifa gartee amantii nama arrabsu osoo hin taanetti aadaa nama arrabsu osoo hin taanetti bifa safuutii fi bifa bareedaadhaan bifa gartee akhlaaqa bareedaadhaan manguddoota amantii hayyoota gurguddaa finnee hayyoota Oromoo keessatti seenaa fi aadaa beekaniis finnee wal cinaa teessisnee haa hawaasaaf ibsanii. Irreechi jechuun maal jechuu? Seenaa Oromoo keessatti irreechi jechuun maal jechuu? Bifa kamiin yoo namni ayyaana irreechaa yoonii fi irreeffatee shirkii keessa nama naqaa ulamaan hukmitti haa kennitu. Dhaggeeffadhaa. Maaliif? Wanni irreechaa kuni waa hedduudhaaf keessaa qaba. Yeroo ammaa tanatti bifa maqaa siyaasaatiin dhufee jira. Dhaggeeffadhu. Namni maqaa ayyaanaatiin dhaqaa hin jiru. Namni maqaa hiriiraatiin, maqaa xiiqiitiin, maqaa gartee mootummaa kanatti gartee dhaaddatuun, mootummaa kana karaa dandaheen qaawa mootummaa kana itti rifachiisuu danda'uun itti fayyadamuun ummata akkasitti yaaduu fi ummata akkasitti amanuu jira jechuudha. Ati gaananni muslimaa kuni akka nama tokkotti yoo siyaachiise wanni ati gootu wanni anaaf ati godhuu qabnu guyyaa iida soomanaa guyyaa iida arafaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal nun jee aboo dubartiin teessanilleen osoo manatti hin hafne dirree salaata iidaa dhaqa khutbaallee haa dhaggeeffattu dubartiin yoonii fi guyyaa san heydillee qabaatee jira rasuulli alayhi salaatu dhaggeeffadhu hikmaa keessa jira waan akkas jeef rasuulli alayhi salaatu wassalaam
Guyyaasan guddina keessan heddummina keessan illeen diinni keessan argeellee haarifatuu jira rasulli waan hikmaan achi keessa jirtu kana beeki afaanillee ja'amuu baatu jechuudha. Diinni keessan heddumminaa fi jabeenya keessan argee haarifatu. Dhaggeeffadhu. Mootummaa kana nuti illeen guyyaa iida keenyaa jechuudha akka muslimaatti gaafa dirreetti baanee waliin salaan dubartii xiqqaan osoon hafiin gabba'u mootummaa hagas takka sodaachisaa turre kana hubadhu. Ummanni ayyaana irreefatuus dhaggeeffadhu. Akka amantii isaanitti yoo ta'es akka aadaa isaatti yoo ta'es akkuma ilaalcha nuti gartee guyyaa iida keenya Arafaatii fi soomanaaf qabnu san ilaalcha akkasiitiin bahee irreefatuun amantii isaati aadaa isaati. Anaa fi ati irratti duuluudhaan miti. Yoo ummanni islaamaa kan dhaqee ayyaana irreeffatu ta'e bifa kabajaatiin bifa xiiqiidhaan hin guutamiitiin barsiifachuun dirqama kiyyaa fi dirqama keeti. Garuu yeroo ayyaana namaa hoggayyuu eeggattee ayyaana namaa maqaa xureessuu fi aadaa namaa maqaa xureessuun bifa amantii islaamaa ittiin barsiisanii miti. Kana hubadhu. Toohida barsiisuu amata guutuu waggaa guutuu guyyaa 365 qabna. Aliyyiin namtichi jaarsi Aliyyii jaamu kan gartee daaroo laboo kan amantii islaamaa qur'aana ol fuudhee gaazeexaa arabaatiin hunjee suni badiin kiyyaa fi keeti. Anaa fi atiitu hawaasa barsiisuu dhiise. Aliyyii daaroo laboo anaa fi atiitu itti dhaqee waliin gattaa'ee gorfatuu dadhabe barsiifatuu dadhabe. Dhaggeeffadhu. Ummata nuti da'awaa itti godhuu dadhabne deemee da'awaa itti godhate. Deemee masgiidarraa baase darasoota jechuudha. Dadhabina kiyyaa fi dadhabina keeti. Nama hin komatin. Amatarraa yeroo ayyaana namaa eedee akka aadattis ta'e akka amantiittis ta'e olola warratti oofuu. Ajandaa kana goonee hoggayyuu wallaluun hin barbaachisu. Dhaggeeffadha. Khaleessa waliin goone garuu tooftaa jijjiirachuu danda'uu qabna. Goda tokko keessatti hoggayyuu nyaadhamuu hin qabdu adeero. Tooftaadhaan tarsiimuudhaan deemuu danda'uu qabna. Ummata daran xiiqii keessa neenee miseensota Nabi Muhammad akka amantii miseensummaarraa bahan godhaa jirra. Dhaggeeffadhu. Kaayyoon kiyyaa fi kee ummata heddummeessu ummata gama jannatatti yaamu yoo ta'e ummata buusaa deemuu hin qabnu. Dhaggeeffadhu. Dubbiin tun hirriba na dhoowwitee jirti. Dubbii laaftuu si fakkaate akkanumatti poostii xiqqaa tokko irreechi shirkii dhiyeetteetuma facaasuu fi akkanumatti gartee viidiyoo garii irreechi shirkii dhiyeettee facaasuudhaan miti. Tooftaa nu barbaachisa. Tarsimoo nu barbaachisa. Wal dhagee nu barbaachisa. Wal hubatuu nu barbaachisa. Aliyyiin jaarsii daaroo labotti akka laafatti ummata da'awaatti hin goone. Obsa si barbaachisa da'awaa kanaaf. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Amantii namatti duuluu fi aadaa namatti duuluun immoo safuudhaan mitiis adaba amantiitis mitiis seeraas mitiis. Kana irraa seerama. Kana irraa ifillee qusadha. Amantii namaa qeequ, amantii namaa arrabsu, aadaa namaa arrabsu, aadaa Oromoollee yoo ta'e aadaa ummata kiyyaati akkaan fedheen ja'an jechuun hin dandeessu. Kana wadhu. Kaleessa akka beenutti namni guyyarraan waa hubata guyyarraan bilchaata. Akkaan kaleessa si waliin godhadhe si waliin godhachuu hin danda'u arraan tana. Kaleessa wanni naaf hin galin arra naa galuu danda'a. Walii gallaami karaa irra bareedaa haa barbaannu. Karaa irra caalaa haa barbaannu. Fudhadhuu ilaali. Amata dabareerra amata itti dhufu ummanni ayyaanni irreecha irra guddataa dhufu jira. Ayyaana kanaafillee daran beekamtii kannaa jirta. Kana hubadhu.
so haram bareedan hayyoota amantii islaamaa hayyoota aadaa seenaa fi oromoo beekan amantii oromootillee qoratanii jiran waliif fidu karaa wanni kun amantiidhaan walitti nama buusu yoo jiraate ulamaan keenya karaa bifa bareedaan hawaasa islaamaa